Fiigichkee xumure coob dafaa fi dhiiqabuu uummata Oromoof gumaachee jedhe dhaamate Profeesar Hamdeessa Tuusoo gaafa addunyaa kanarra boqote. Akkuma jedhe dhaamatee hayyuun buleessii kuniin guddoo fiigi. Addunyaa waliin ga'e. Kun ammoo danta Oromoo, eenyummaa Oromoo addunyaa beeksise. Biyya keessatti kibba Angliit Oromiyaatti dhaloota qare. Ardi garagaraa deemee ammoo mirgoota namooma falmee Oromoof qabsaa'e. Barreessee, barsiisee, akka Koongireesii Ameerikaa lallabee amansiise. Dhimma Oromoo qofa don taane dhimmi gurraachotaa fi godaantota gurra argatu gochuun isaa raaga jiraata. Austraaliyaa, Kanadaa fi Ameerikaatti warris jaalatanii fi hiriyoonni isaa yaadannoo erga taasisaniin booda qaa'ee dhaloota isaa bakka qabsoo fi barnoota itti jalqabee Arsii Nageeletti awwaalchisaa raawwatame. Beektoota, firoota, aangaa'ota, maatiif ollaan bahanii kabajaan bifa aadanii geeggifamu. Geerarsayyuu kan itti faarsanii fi fardeen hawaas qaa'ee dhaloota isaan toora galanii awwaalam. Hayyuu Oromoo ardi hedduu irratti beeksisee fi sirni awwaalcha kanaa imalaaf. Profeesar Hamdeessanii hayyuu jabaa dhimmoota Afrikaa bahaa irratti ministeerri dhimma alaa Ameerikaa, Koongireesii Ameerikaa fi dhaabbilee miti mootummaa garaagaraatiin amanam ture. Dhimmoota walitti bu'iinsaa, rakkoo godaantotaa, nagaa, mirga namoomaa fi abbaa biyyummaa Oromoo irratti gumaachinam kanaa olaanaa ture. Barnootanii dur bahee cimee fagaatee fakkeenyummaa argisiisanii barannaanii akka Hamdeessa Tuusoo jedhama. Dr. Hamdeessaa an jalqaba St. Louis, Missouri konferensii qormaata Afrikaatiitu ture. Isaan konferensii san irratti hirmaataa turanii. An University of Iowa first degree kiyya barataa ture. Yaadadhaa November 23 jechuudha. Ji'a dabre. Waggaa 34 dura. Hamdeessaan gaafa san mootummaan dargii kufee London keessatti Herman Cohen haasaa warra dargii loluuf dargii araarsuudhaaf walgahii godhan irratti adda bilisummaa Oromoo ABO'n hirmaataa waan tureef jarri keenya Hamdeessaa akka isaan gorsu Londonitti waaman. Akkuma beektan walgahii san irratti osoo mariin tokko hin godhamin, osoo mangistuutti maaltu aanamu osoo hin jedhamin, warri Ameerikaa mootummaa Itoophiyaatiif Finfinnee wayyaanee eebbisanii walgahiin sun akkasitti gargar bahe. Hamdeessaan yeroo sanitti waraqaa lama qopheesse. Nama yaadu waan ta'eef, skoolar waan ta'eef, nama barataa waan ta'eef waa lama godhe. Tokko walgahii osoo hin jalqabin dhumate ka jedhu maqaa akkasii kenneef. Lammaffaa Shaggar keessatti Finfinnee mootummaan waan jijjiirameef mootummaa waggaa 100 ol aangoorra ture. Afaan Ingiliziitiin the utubaa has fallen. Utubaan jige ka jedhu waraqaa dhiyeesse jechuudha. Utubaan sun jiguu miti edetti bulee gara fuulduraallee dhaabachuu hin deemu isinuu ni beektani jechuudha. Walumatti qabattime jechuudha. Sirni bara dheeraa 91tti raawwatee fi utubaan sun hin jigee achiin booda qabsoon bifa biraatiin jalqabee waggaa 7 booda ammoo hireen sun Oromoo ga'e jechuudha. Yeroo isaan Herman Cohen St. Louis walgahii kana keessa ture jechuudha. Itti gaafatamaa ministeera dhimma Afrikaa ture. Hamdeessaan harka baasee uummata Oromoo lakkoofsaan hedduu osoo jiru akkamitti saba lakkoofsaan xiqqoo taatetti aangoo kennitan jennaan Profeesar Hamdeessaa lakkoofsa yoo qabdu taate lakkoofsa uummata keetii yoo qabdu taate filmaatatti aanutti wal arginaa jira jechuudha. Afrikaa keessatti filmaan ni jiraata jedhee amanee jira jechuudha. Herman Cohen filmaanni Afrikaa dhiisii Ameerikaa hunda lagni ni beektanii waan inni fide. But anyway Hamdeessaan achi dhaquu qofaa miti morma jechuudha. Hamdeessaan Oromoon uf danda'ee qoratamuu qaba. Seenaan Oromoo, aadaan Oromoo, siyaasaan Oromoo
qabeen Oromoo ka jedhuun kanarraa ka'uudhaan kophaa keenya ijaaramuu qabnaa. Qormaata waldaa qormaata Oromoo ijaaruu qabnaa jedhee ka'e jechuudha. Yeroo inni ka'u kana Michigan yuunivarsiitii inni itti barate yuunivarsiitii lafee nugusoota Itoophiyaa lakkaa'uudhaan beekame isa guddaa tokko jechuudha. Ijoollee hedduutu achi keessaa ba'e barannoonni Itoophiyaa sanuu dura dhaabbateeti jechuudha. Yeroo namni tokko waan Oromoo maqaa dha'uu hin dandeenyetti gootummaadhaan gadi ba'ee kophaa keenya dhaabanna uummata addaati isin jalatti bobaa keessan jalatti haguugamnee dhokachuu dadhabnee ol ba'uu qabna ka jedhuun ol ka'ee Itoophiyaan lamaa jedhe jechuudha. Because wanti kun philosophical seenaa waan ta'eef gara fuuldura warri qorattanis akka mataa isin buuf. Itoophiyaan lama mythical Itoophiyaa real Itoophiyaa. Itoophiyaa irraa odeeffamu faranjiin odeessitu jarri odeessanii fi Itoophiyaa ammoo dhugaa taate. Itoophiyaan dhugaa taate ka sabni keessatti cunqurfamu, ka sabni keessatti gadi qabamu, ka qabeenyi isaa saamamu. Itoophiyaan dhugaa hin taane suuraa kijibaa ammoo itti uffisan ka isin rabbi wajji qunnamtii qabdu kitaaba rabbii keessatti akka meeqa barreeffamte kana lafaan dhahe jechuu Hamdeessaan kana lafaan dhahe moo'ee sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromootitti saayinsii itti uffise jechuudha. Siyaasaan siyaasa saayinsiidhaan malaaf dhahan dhugaa itti uffisee akka gaafiin Oromoo kun hedduu jabaatu godhe jechuudha. Kana afaan isa yaadanna jechuudha. Hamdeessaan dhugumaan sabboona. An jireenya kiyya keessatti namoonni an yeroo dheeraa waliin dabarse waliin haasa'e tokko Profeesar Hamdeessaa Susooti, tokko Leencoo Lataati, tokko ammoo saaba kiyya waggaa 40 Dr. Hasan Hussein. Halkanuu Hamdeessaan gaafa waajjira abaa waan turelle Waashingtanitti Leencoo maalitti ooltan otoo hin jenne yeroon inni gara siree deeme tokko Leencoo. Hamdeessaan jabaan kun rakkoo hedduu keessallee qaxxaamureera. Dhiyeennaan waan isa beekuuf Virginia barsiisaa ture George Mason University Conflict Resolution beekame. Wanni Hamdeessaan Virginia filateefis mootummaa Ameerikaatitti Waashingtanitti dhiyaachuudhaaf. Achittis University san keessatti hedduun isaanii warri achi aangoo qabu pirezidaantiin provoostiin maaliin kun hedduun isaanii Yihuudaa turanii isatti qottisuu jalqaban jechuudha. Ati dubbii Oromoo kanarraa maan teenne wanni su qaxarreef ijoollee teen ijoollee faranjii haa barsiiftuufi. Okay? Ati ammoo onnee teetiin mataa kee olaallu saba Oromoo jettu san saba dukkan Afrikaa keessa jiru tokko kanarraa deebi jedhanii isa dadhaban. Bilbilee gaaf tokko waan naan jedhe Leencoo naan jedhe. Falaashaa gurraacha Itoophiyaatti injifannee falaashaa adii ammoo injifachuu dadhabnee naan jedhe. Maal jechuu akka ta'e isinii gala jechuudha. Anaa fi dhaloonni Hamdeessaa Tuussoofa tokkummaan akka isaan tokkummaadhaan ijaajjan abbaan keenya Bayyanaa Badhaasoo Dootii Turaa Ashannaafi Waddeessoo Pheexroos Yaarraafaa lakkaawwan fixugaa hunda isaanii hin beektu piroogiraamii gara biraa irrattis maqaa kana akkanuma Gabre Mikaa'el Falaamaa fa'aatii fi obbolaa isaa hundaayyuu faarfachaa dhuman jira. Maaliifi tokkummaa Oromoon dhaloota kanarraa barachuu qaba. Warri kun qabeenyaan warra hiyyeessa turanidha. Garuu amantii isaan uummata isaaniitti qaban irraa kan ka'e jabina agarsiisanii nuhiifiyyuu ijoollee isaan booddee dhalanneefiyyuu fakkeenya ta'anii ani hoggaan kifilii 4 jiru obbo Hamdeessaan na jajjabeessuudha jedhee Profeesar naan jedha. Hoggaan kifilii 4 jiru Profeesar naan jedha akkuma gabaadhaa. እና ኑሂስ
faanuma keessan buune waan dandeenyu lafa niyyaa keessanii gahuudhaa fi itti fufnee ijoollee nu dudduuba jirtus jabeessinee nuyis barumsuma irratti itti fufnee jirra. Ila ani waan tokkittiin jedha. Oggaa ani waa'ee Hamdeessaa yaadu waan raagi Arsii waggaa 400 dura raaga Arsii Dhampuu Aduu Baddaa nama jedhamu. Dhampuu Aduu Baddaa jedhamu. Waan nuyi har'a keessa jirru kana hundumaa dubbatee raaga dhalata gaafa sanaa jedhe. Raagi kun jedhe akka saalaan gaafa wajjin dhalatu qarooma wajjin dhalataa jedhe. Namichi akka saalaan gaafa wajjin dhalatu qarooma wajjin dhalate Hamdeessaa Tuusooti. Fayyaa. And words cannot express how I feel. Isin na bira dhaabachuun gaddiinsa na dhagamu kana hojjetii keessa darbaa hin jiru. Gaddiinsi na dhagamu guddaa garuu isin na bira dhaabachuun naa salphiseera jedhe. Finally, thank you to everyone who's offered your prayers, thoughts, and acts of kindness. Hunda keessanuu waan na bira dhaabattaniif baay'ee isin galateeffadhaa jedhe. Oromoon goota fi hayyoota kuma kitilaan qaba. Biiqoof keessa don taane addunyaa guutuur jiru. BBC Afaan Oromoo hayyoota lubbuun jiranii fi hojiin isaanii jiraata ta'ee odeeffatee isan biraan ga'a. Hayyoota seenaa Profeesar Hamdeessaa qaban kan nu dubbisnee isiniif dhiyeessuu qabnu nu biraan ga'a.